faarfannaan baay'ee jaalladhu. Nanne bodhen jedhu nan beelen jedhu waadaan siif gala duutii keenaaf haa ta'u fannoo kee jala jiru. Maqaan isaan beektaan? Anumtuun beekamu. Keessi kee afurri kee nagaadha. Nagaa. Naqamtee seenaatti waan tokko dhageenyadha kan si gaafachuu barbaanne. Magaalaa Naqamtee maaliif baqattee dhistee dhufteetti? Dawwaleen gaafadhaan ani yuun beeku lafa inni jiru. Maaliif manatti galaan jiru? Anatu manatti galaan jiru. Mata dureen faarfannaa kana Yesuus Kiristoos yaa isa durumaan turte, yaa isa har'as jirtu, yaa isa boris jirtu, yaa isa deebitee dhuftu. Egeree Miidiyaan hordoftaa? Inni hordofu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Egaa har'a qophii addaa Egeree Miidiyaa irratti isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kanaanis maatiiwwan Egeree Miidiyaa biyya keessa jiran waliin turtii taasifnee jaallatamummaa Egeree Miidiyaan saba keenya biratti argate kana magaalaa Finfinnee keessa iddoo garaa garaa deemnee maatii Egeree Miidiyaa warra taaniif warra hin taanes gara maatii Egeree Miidiyaatti fiduudhaaf waliin dubbii goonu jira nu wajjiniin tura. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Abdii Amsaaluuti ogeessa miidiyaa Dibaabaa Abbabeena waliin jira. Turtiin keessa nu wajjiniin haa ta'u. Maqaan kee eenyu jedhamtaati? Maqaan koo Dagaagaa Tsaggaayeen jedhama. Daani'el Rajjeenaan jedhanii. Mootii. Suzukee. Bayyaa. Sugeessaa Mangashaa. Iddoo isaan daalu. Faarfataa Daani'el Tashoo. Galataa Fiqaaduu Kumsaa. Maqaan koo Bucee jedhama. Bucee Bucee Lammaa. Maqaa keessa normaalidha? Maqaan koo maqaa baay'een qabaane na kenna isaayis maqaa makooti Bucee aanna beekaru namni. Maaliif Bucee maaliif sin jedhan erga kenna isaan jiraate? Bucee jechaan ijoollummaa makootti biraazarii konaa baasee Bucee jechaan waanuma ijoollee xinnoo naam jechaadha. Xinnoo jechuudha. Xinnoo turteeti yeroo sana? Yeroo sana baay'ee ijoollee xinnoon ture xinnoo Bucee naan jedhan. Amma maaliif sirraa kaasuu darree erga nama guddaa taate ammoo kun? Ammoo kenna sanaa godhaniiru anuma turii malee natti guddate waan ta'e. Dagaagaa faarfannaa hordoftaati? Badaas miti garuu nan hordofa. Jaallattu faarfannaa? Baay'een jaalladha. Faarfannaa afaan Oromoo hagas maramti kan duraa malee kan boodanaa kana baay'een hordofu. Faarfannaa nan hordofa. Faarfataa baay'ee jaallattu wayim qabdammaati? Faarfannaa baay'een jaalladhu. Faarfannaa afaan Oromoo keessaa Phaawuleen jaalladha. Phaawulos Tsaggaayee. Faarfattoota hundumayyuu nan jaalladha. Keessumatti faarfattoota keenya ijoollee booddana kaan keessaallee baay'ee isaanii nan jaalladha akka walii galaatti. Magaalaa hunda isaanii jaallattaa jechuudha. Nashee Bucee faarfannaa afaan Oromoo ni hordoftaa? Na hordofa darbee. Isti faarfannaa afaan Oromoo keessaa baay'ee faarfannaa jaallattu faarfataa jaallattu yoo ta'e. Ani faarfannaan sirriitti jaalladhu faarfannaa guutuu fa'a. Oolchaadha isa dhusa haaraa. Isti sagaleedhaan nu jedhame oolchaadha. Oolchaadha. Oolchaadha maqaa isaa kan danda'an sirriitti. Faarfannaa addisuu waa'ee maasaa leenca qaraanii yoo beektaa? Faarfannaan addisuu leenca qaraanii kan jedhullee hin jiru. Kan Magarsaan itti fakkaate yoo dogoggoruu dhaabadhe. Leenca qaraanii kan Magarsaati. Faarfannichaan jaallattaa garuu? Hedduu. Faarfannaa afaan Oromoo baay'ee jaallatta? Baay'ee. Faarfannaan baay'ee jaalladhu. Faarfattuu Latiif ufaan jaalladha baay'ee. Faarfannoota durii faarfannaa jaallattu qabdu? Faarfannaa durii faarfannaa addisuu waa'imaa abbitoo qaasa nama tokko jira faarfannaan durii tokko jaalladhu maqaa sana faarfannaa isaa jedhama maqaa isaas ta'e nanne bodhen jedhu nan beelen jedhu waadaan siif gala duutii keenaaf haa ta'u fannoo kee jala jiru. Maqaan isaan beektaan? Anumtuun beekamu. Abaatee gammachuu. Abaatee gammachuu. Akkas sanaan ture durii kaatee faarfannaa hordoftaa? darbee na hordofaa. Faarfannaa addisuu leenca qaraanii yoo sadha beektaa? Addisuu miti kaa inni maali Magarsaati. Leenca qaraanii kan Magarsaati. Faarfannichaan jaallattaa garuu? Faarfannicha nan jaalladha. Nu faarfadhu maal tokko? Leenca qaraanii gafa nagaa yaa Yesuus mootii laalisaa saroni mootii guddaa hidda daawwiti mootota keessaa kan akka kee hin jiru akka kee ati ulfeeffamii waaqa lafaa ulfaadha malee.
Tole egaa ati faarfataadha. Mee waan haaraa yoo maal sirraa hin nuree dhiyootti? Yeroo dhiyootti waan haaraa sinirraa eegdanii faarfannaa Yesus Kristos yaa isa durumaan turte Yesus Kristos yaa isa arras jirtu Yesus Kristos yaa isa deebitee dhuftu si eeggannaa ijoolleen kee si eeggannaa ijoolleen kee si eeggannaa ijoolleen kee yeroo dhiyootti yoo Waaqayyo jedhee faarfannaa kanaan dhufaan jira jechuun barbaada. Galeen keellee baay'ee namatti tola dhugaa. Mee mata dureen faarfannaa kanaa maalidha? Mata dureen faarfannaa kanaa Yesus Kristos yaa isa durumaan turte yaa isa har'as jirtu yaa isa boris jirtu yaa isa deebitee dhuftu. Miidiyaalee afaan Oromoo keessa jiran amma yuutuubiidhaan faarfannoota adda addaa koomedii adda addaa daddarbu. Yuutuubii afaan Oromoo keessaa yuutuubiitti baay'ee hordofa jettee yaadu yuutuubii kamidha? Ani yuutuubii afaan Oromootiin gadhiifamu keessaa kan faarfannaa fa'aa warra gadhiisan fa'aa nan hordofa. Kan hin beeku baay'inaan egeree nan hordofa. Egeree. Egeree miidiyaan hordoftaati? Hin hordofu. Hordoftu egeree miidiyaa. Yuutuubii isaanis hin beektu? Yuutuubii isaanii waan hin beeku hin qabu. Waayyuma. Faarfannaa fa'aa waan tokko koomedii adda addaa isarraa ilaalta. Hin hordoftu waan akkasii? Sagalee maanan qaba malee waan akkasii hin hordofu. Yuutuubii calayyuu hordoftaati? Egeree miidiyaa chaanaalii isaanis waan homaayyuu hin beektu? Waan tokko waan hin beeku hin qabu dhugaadha. Abbayyaa dhugaa si oltaa sabayyuu? Dhugaa masheeti kun hanqii masheen si taasaadhaama. Akka yuutuubii hordofte hin beektu? Akka waan akkasii. Dhugaadha. Fiildii hojii hin beeku qa. TV isa tokko kacarraatee torbee keessaa tokko mana ilaalaa. Torbee keessaa tokkotti ilaaltaa TV? Inni yoo cimeedha. Inni yoo cimeedha. Maal miidiyaa sin jaallachiisu siin? Miidiyaan sin jaallachiisu hin taane yeroo baay'ee FM'n hordofaa FM'n dhaggeeffadha kan kanaan alaayi waan tokko waan akka TV ምናምን feesbuukii waayifaa ምናምን ተጠቀመው. Ogummaan kee maal irratti maal hojjettu? Ani konkolaachisaadha. Konkolaachisaadha? Yeroon qabdu moo maaliif miidiyaan hordoftu garuu? Yeroo wani qabu maarre isaa yerootu hin jiru yeroon baay'ee mi'aadha beektaa bukeetti anaa fedheeti malee waan adda biraaf miti. Egeree miidiyaan faarfannootaaf koomedii afaan Oromoo irratti hojjeta baay'inaan diraamaaleen hojjeta. Mee waan egeree miidiyaan hojjetu keessaa waan jaallattu jira? Egeree miidiyaa san hojjete keessaa wanti baay'ee jaalladhe isa diyaaspooraas jedhu mata dureen isaa baay'ee man jaalladha jechuun hojii diyaaspooraa koppii masii fudhanii waan lafa nuu kaa'eef baay'ee ni naafan ture waa'ee dhiirota waan baay'ee naafuufi diyaaspooraa ta'e jechaa deebi'een dhufee jaalladhaan jechaan ture see kana baay'ee nu ibsan waaqoos na eebbisu tiraayima. Koomedii jechuudha koomedii egereen hojjetu baay'ee jaalladha. Baay'een jaalladha maal inni seen diyaaspooraa irra nuu deebi'ee amma bifa biraadhaan. Mee hojii isaan hojjetan keessaa hojii egeree miidiyaan hojjete keessaa baay'ee hojii jaallatte? Egaa addattillee kana jedhee wanti ibsu yoo hin jiraanne walumaa galatti natti tola hojiin hojjetamu. Keessumaa aartii afaan Oromoo karaa hundumaa babal'isuu keessatti hojii gaariitu hojjetama. Faarfannoota hojjetaman kanallee miidiyaa irratti beeksisuu irratti hojii guddaatu hojjetama. Egeree irratti mee sagantaalee egeree irratti hojjetaman keessaa kamitti jaallatte? Akka egeree hordoftu si goosee maaltu jira? Qallittii tokko jirti isee isaan lama ta'anii chikittii gaafa inni jenajjenu manaamni akka nama miliyeenarii wayii tokko sooressa wayii tokko ta'ee san hojjetu hin jiru inni baay'ee natti toleera. Baacoo isaan yeroo dhiyoo asitti wanta jalqabeedha waan ta'eef baacoo isaan namarra jiran inuman hordofaa selektiivlii garuu kan sakana jedhee maqaa dha'uun natti ulfaata malee baay'ee isaanii nan hordofa. Koomedii sana ilaala yeroo baay'ee ijoolleen natti agarsiisu na ilaala baay'ee gaggaariidha baay'ee waan namatti toludha yaa baay'ee bukkee gorree waan jajjabeessuu qabnudha. Achirratti qoosaa ta'ee ergaa babbareedaa
keessatti kan qabatu. Gaafa laalamu qoosaa fakkaata garuu gama kamiiniyyuu gama faarfataa ta'inis gama ijoollota kiiboordistootaaniiti isinis karaa sanaanis barumsa kan dabarsu diina koo kan jedhani ijoollee akka ittiin qoosaa bareedaadhaan yeroo baay'ee nama bashannansiisan ergaan isaanii nama itti yaaduuf faarfattoota illee waa baay'ee kan barsiisu akkuma kana lallabdoota illee raajota illee ijoollota kiiboordistoota illee waan baay'ee ergaa bareedaa isaaniif kan dabarsu achirratti hordofee barumsa babbareedaa irraa baradhee beekachuun barbaada. Sagantaan baay'ee jaalladhu tokko faarfannaa yeroo baay'ee faarfannaa addisii faarfannaa yeroo ammaa dhaloota ammaa wajjiniin adeemanii faarfannaa baay'ee achirraan argadha. Anis ofii kootiif worshippii nan godha waan ta'eef faarfannaawwan achirra jiranii baay'een hordofa. Namoota babbeekota achirra jira sababii kanaaf baay'een jaalladha Egeree Media. Inni kan biraan immoo Egeree Media diraamaa garaagaraa aartiiwwan afaan Oromoo jiran babal'isuu irratti gaafan taa'ee caqasu hojii guddaa nama hojjechaa jira waan ta'eef sichis baay'een jaalladha. Itti fufees baay'een jaalladha. Egaa amma yuutuubii irratti wantoota daddarbanii baay'ee itti dadhabamee baasii baay'een itti baay'eedha kan hojjetamu. Namni immoo kan inni yuutuubii sana irraa fayyadamu waan tokkittiidhaan kan fayyadu yuutuub chaanaalii sana sabskiraayib gochuudhaani. Egeree yuutuub chaanaalii isaanii sabskiraayib godhetta. Amma chaa akkuma jammaraatti godhe chuu dandeessaan kun. Yaa laallachuu handaa barbaade seenee maqaan koo tokkoffaarra jira. Warra jalqabaa keessa jirta. Jammaruma koo banameen erganii kan nama keenyaa waan ta'eef godheeraaf. Amma waan isaan gadhiisan dafee bira gahaa jechuudha. Tokkichumaa na bira gaha. Sabskiraayib godhee sababii baay'ee jaalladhuu fi ituu waan biraan jiraate iyyuu Egeree Miidiyaa irratti dabalataan kan jiraate iyyuu sabskiraayibii gochuun dhiisu jechuudhaan. Sabskiraayibii godhee notifikashinii illee akkanaa dhufuuf yeroo hundumaa nan hordofa wanti isaan gadhiisan na qaqqaba jechuudha. Godheeras liinkii isaanii namoota baay'eedhaafis ergaa dhugaa dubbachuuf. Kanaaf sabskiraayib gochuun immoo dirqama narra jirudha. Aartii Oromoo guddisuudhaaf dirqama waan narra jirudha. Kanaaf godheera. Yuutuubiin lammata irratti sabskiraayibii godhe isadha. Yuutuubii afaan Oromoo jiran keessaa lammaffaa irratti kan sabskiraayibii godhe. Mee egaa Egeree Miidiyaa wanta inni hojjetaa jiru erga jaallatteeti gara fuulduraatti maal akka inni hojjetuuf jajjabeessita yaada akkamii qabdaa fi miidiyaa sanaaf? Muraa ooruun guuraa ooluudha. Oromoon gaafa mammaakonnaa namni hundumtuu wanti inni haasa'u hundumtuu dhugaadhas ta'uu danda'a. Akka dhuunfaatti yoo naase waan baay'ee haasa'uu hin danda'amu. Garuu haalli isaan amma irra jiran gaariidha waan ta'eef gaarii qabatanii jiran kanatti tufufanii baay'ee natti tola. Baay'inaan ariifiidhaan na tamacheera. Waan isaan fooyyessanii baay'ee daftanii hin gadhiistan. Kana alatti ariifiidha. Hojii isaan hojjetaa jiran irratti hammallee namoota aartii kana keessatti karaa faarfannaas haa ta'u karaa tokko hojii kanaan of dadhaban illee gargaaranii tumsanii namoota akka isaan jajjabeessaniif akka beeksisaniif jabaatanii kanarra yoo hojjetan gaariidha jedhee yaada. Keessumatti faarfattoota kana bukkee dhaabbachuun jajjabeessuun gaariidha. Yaa akka jajjabeessuu nan barbaada ማለት nama sirriitti jajjabeeffamuu qabudha. Dhaloota keenya ijoollee dargaggoota nama gargaaraa jiru waan ta'eef inni ani baay'ee jajjabeeffamuu qaba jedhee yaada. Akkasumatti immoo akka itti fufu ergaa kun dabarsaaf. Yeroo kee qaaliirraa nu gumaachitee nu wajjin haasa'uudhaaf waan nu eeyyamteef guddaa galatoomi. Baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa jabaadhaa cimaa isin bukkee jirraa yuutuubii isin irratti gadhiisattan kanarratti waan isin gadhiistan hundumaa laayikiin goonaa viyuun keenya isin bukkee dhaabata yeroo hundumaa galatooma. Guddaa galatooma. Thank you. Isinis waan intanattaniif galatooma. Thank you. Ispoortii irraa addana kuttanii deemaan jira. Ispoortii deemaa turte sila? Ammas hin qaqqabda gaadhattee hojjetta? Nan qaqqabda naan jedhika. Qaqqabda. Galatoomni. Isinis galatooma waan na keessummeessitaniif. Egaa daawwattoota keenya turtii jiraattota magaalaa Finfinnee wajjiniin gochaa turre amma ammaatti kan daawwattan kana ture. Akkuma isin beektan Egeree Miidiyaan faarfattoota of danda'anii faarfannaa hojjechuullee hin dandeenye akkasumas ijoollee dandeettii aartii qabaatanii ofii isaaniitiin of danda'anii aartii Oromoo hojjechuu hin dandeenye karaa qabeenyaatiin bukkee dhaabachuudhaan akka isaan hojii gaggaarii saba keenya biraan ga'aniif
miidiyaa jabeessee hojjechaa jirudha. Egaa isinis hamma har'aatti maatii Egeree Miidiyaa hin ta'in jirtu yoo taatan YouTube chaanaalii keenya akka subscribe gootan ammuma sin afeera. Subscribe gochuu qofas osoo hin taane laayikiif sheeriidhaan hiriyoota keessan biras akka inni ga'u gochuudhaan hirmaannaa keessan akka baattan kabajan sin afeerra. Egeree Miidiyaa irratti wantoota isin argachuu dandeessan sitcom, draamaa, faarfannaa, fuula faarfannoota babbareedoo akkasumas qophii addaa tokko anis qabadhee isiniif dhiyaachaa jira. Qophii kana qophii bashannansiisaa isin barsiisu karaa Egeree Miidiyaatiin isiniif darbu kana yeroodhaan akka argattaniif YouTube chaanaalii keenya ammayyuu subscribe, share, like akka gootan isinan jajjabeessa. Amma maatii qophii kana qopheessuudhaan kan isinii wajjiniin ture an Abdii Amsaalooti, ogeessi miidiyaa Dibaabaa Abbabees na wajjiniin jira. Galatooma ulfaadhaa.